Woi mana apa? Enggak baga. Hadu guma wo goru nitun. Ne koy. ሙሽሪት ባልሽም ቤት የደስታው መነሻ xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed Fayyisaa Leellisaa karaa feesbuukii isaanii walqeeqanii deebii walii deebisan. Bunas itti gurguree sirbasaas qajeelcheessa. Wanta inni itti gaabbos waa tokkos hin jiru. Wanti inni immoo anaa fi yaada qoode aqamban yaade ani ibsisaa yaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون يردو تضاف كبجمتو تو أورو شو أكم أكم نافجرتو جرون جريني برومسي هوجين أكم اسم برا نبرا غاري الحمد لله أكم بيكم وغا فيديو كبراسيني كبر ديرو في تنترا بوليتيكان كون في أكم بوليتيكان كون يوتيوب برا أكم تلالا جرتو يهمي آتي فاينا ديفتنا برا برا ديمتو يوتيوب لالو جل كبديت تدان آتي فاي أنا برا ديفتي انتهت وادي أنا رتنا ما برامو أنا رتيمو أي أمي دميرك ونين كومي دميرا ما بقى أنا ما برا برديمنا أني يونين كابا أتشوف جدنا أتشوف نوجلان جدنا ورين مقرشانا لي كنا تارا رفتن بكنا كان رفتن سنين جتشا سبسكرايب وجتشون دقتنا سبسكرايبي yeroo gabaabaa keessi kuma 30 seenna kanaaf nu jajjabaadhaa isiniin jechuun barbaada viidiyoo kana illee laayik gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha gara viidiyoo እሺ ماذا؟ هاي خبر هاي بيخاف من البوضات اللي يبسني ايه ما انا هنيد ده فوت سيفي اهو akkasibbo isini saraadaadha ati saraadaadha eenyuun wal shawwaduga تومي جراجر والله تومي ورب الكعبة كله كوي ده أبغى كومنتي تومي كده لا كله orang mandi gala ko tumi ni orang mandi ga tumu ule lagi foto tumi ak jalla to ko fatti sini jalla daga to ma di baba na salam tar mo jidi kisi baba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bala to ma sini jalla da jidi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جالت أبنك سنين يقلتو ما ورنا وسن أبنا تفتنس أنا جتشت إنك أمرت ومس واتو كنت أربعة تنجرو قلتو ما كلام تجلو مبارك يسيرو كتير لقيني mucayyoo kana gaa beektu jedhee yaada yeroo tokko yeroo siinillee waan akkasii rabbi nu haa eegu yeroo tokko yeroo siin biyya galtu haati isheellee jalaa duuteennaan mubaarik akka amaanaatti fudhatee mucaa kana eeguu qabna jedhee haati tokko ittiin qabdu gara fuula rabbii deemaniinnaan ummanni ijoolleen Oromoo tanaan duras gargaarsa godhanii fi turanii hamma kuna amaanaa isaa eegee bakka siin jirtutti waliin jiran jedha garuu durba kana bira dhadhaquun danatiin ibba mubaarik. Bunas itti gurguree sirbasaas qajeelcheessa. Wanta inni itti gaabbos waa tokkos hin jiru. Wanti inni immoo anaa fi yaada qoode aqamban yaade ani ibsisaa yaada. Ani wanti gaabbu amma dhaatti otoo gaafa deemu wal arge baqa gaaf sana argeeni akkan deemaaru baree bisheen natti tol baay'ee guyyaan sun deebi'ee dhufeennaan deemee ta'e baay'ee jala. Ittitu nagaatti yoo mal muke saflate mal gola mishkiliti tabata ol rija tamal salgu galate iskebulate mishkiliti tabata ol tan diyadhu fi ya rabbi mucaa koo milkeessin diyadha kan man diyadha rabbiin duukaa naaf dhaqoole diyadha malee asichi kana ta'eera sana ta'eera firri wal gaafata deeseto amma wajage dhufa amma subati manata
awwaa gaarii yaada mucaan kun gaddeebi'ee uffata ciccitaa uffatee gaddeebi'ee horii duukaa fiigeetii waan akkanaa hojjetaadha itti gaddeera jaarotti nu waamee kottaa baqqaa sillachan oolu takkaa immoo sirba isaa irratti nu argamnu nu waamee isaa kun kottaa sillachan oolu qabdan wannaan qaaqiseen dhainaaniif zeenu dhaineennu badaa natti dhaga'ame gammadeenaan baqqaanuma isaa qoqqoo sadarkaa kana ga'ee jedheetan baqqaa gammadee badhache gammachuu natti dhaga'ame. Seetu amma wajjagee dhufa amma sobatti maanataa. Argitanii yoo eessayyuu taatan yoo maaliyyuu taatan wanti akka haadhaaf abbaa keessanii isiniif ta'u hin jiru. Isaa giseen ugaa akkuma beekamu biyyeen jiru garuu maatiin jaraallee viidiyoo kana akka jarritti erganiif hin beeku ta'anii viidiyoo kilippii isaa waliin ilaalaa. Waan baay'ee gara nama nyaatu tokko dabarsaniiru miidiyaa jaraarratti gadhiisanii jiru galaa laalame baay'ee isaa hedduu gara nama nyaata. አትለውም ወይ የነቢ ወዳጅ አይደለህም ወይ አትለውም ወይ የነቢ ወዳጅ አይደለህም ወይ ቆጆ የቀና ባድብ ሰኪና ፍሬው ያማረ ያርገው የጸና እያማረ ትዳር ያልነካው ችግር ሁሌ የሚግባቡ በመነጋገር ትለውም ወይ አትለውም ወይ የነቢ ወዳጅ አይደለህም ወይ አትለውም ወይ የነቢ ወዳጅ አይደለህም ወይ ቆጆ የቀና ባድብ ሰኪና ፍሬው ያማረ ያርገው የጸና እያማረ ትዳር ያልነካው ችግር ሁሌ የሚግባቡ በመነጋገር ትለውም ወይ አትለውም ወይ የነቢ ማሻአላህ ኡስታዝኒ ኬኛ ካን ኦሮሞዳፍ አመንቲ ኦፊቲፍ ጭንቀማ ቱረን ኡስታዝኒ ኬኛ ቲክቶክ ካናረቲ ቤግኑ guyyaa kaleessaa cidha godhanii irratti fakkaata. Akkuma argitan viidiyoon tokko tokko illee tiiktookii irratti gaggeeffamaa jira. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير سنة رسولا هجيم لفتن نسفي ما ناس خنوبتتن اي باف جلالات نرار كتن فرافي آلي قرن قوتن رزقي ببلو يسيني فابنو يسيني فابنو يسيني فابنو يسين الراحة كبو ربي ميل ولا يسينها بداسو رزقي جلالات وجين جرادا جرو جلالات واو أستاذني باينيس وجين جرو أكم أرجتن ما شاء الله مبروك جنيرة نوفيس ربين تقبلو كيسو ما كان يقرو كيسات أول سنتي ولا ما كان لالو تانج كيسو ما كان يأني لات نجاك صبري نجاك صبري نجا هاي ابو نجا ولا غير غير ولا بنقولينك صبري كو ابو نجا نجا كبا نجا هاي فتو بو وين منابا في زاير مامي كان جا صبري له هاي سربرايز قولهم هاي كم درت يا وانا جان كبغا هادوكم ما وغور ونتن ليكوي ما نما لكن سيبو منابو مو زاير دي زاير والله جميل والله ها يا الله هاي كمي صبري نجا أبو زرتا نجا والله هاي يا ليلي سيبو أبو لكي ملابس بكادرة إيه منابو نفكر تجرو والله لا لا ما أكلت وركو جرو لا قرده
Sabri. Kabe. Awal ma jirtaa ida. Mandra. Sibo baran kanaan dhiyoon targaafaan achi keessa jiru san gartee. Ani fi sirra dawalee na keessummaata kana dhufe kanatti jimaa qamoo jira wajjin naan jette. Awwaanuma namni si harkee wajjin jimaa qamoo fuun ta'u bara. Wallahi. Maalifa? Abo ana biratti uumamni kee adda bariyaa Sabrina. Gara dhuguma amantuun awwaana manu garuu hangaan torban tokko fidama qabatti. Wallahi nama nama. Leeman tabshira maal qaba wala garra onno rabbiin akka fedhe qabaame. Abo sibo iddi mataa hundi na kee uumamaan dubbadhu laale. Warreen kanaan dura TikTok irratti na barbaadaa turte Sabrina. Kun warraa tana ijaan harkeetiin jira kaa. Jaamu wayi manaa baay'ee. Zahira. Manaba miti mifi. Zahir mami. Sirriidha kun isheen Sabrina Jamal. Kan jaalate beeka gubaa jaalala. Guyyaan nageeyyuma hamtuun galgala. Galuus gadinchiisu garaan gaggala. Yeroo meeqan fiigee qabadde hulaa. Si jaaladde sabrii sirraan miidhame. Abbaa jaalalaa seenee keessa lime. Wayyaadaan nagoote wayiin si himee jiru. Namarraa bahee awwaalame. Amaalaa fi dhiifanna boojite. Onneetoo summii jaalalaa tiddite. Illattee onneentu namaa dooyte. Na gargaari sabrii onaanaate. Leeleleleelelelelelelele. Aboonni sun garuu zaahira taateetiin irraan tanan. Wallahi ana. Zahir maabshir. Akkamitti? Taa'umsis tole. Tole jira akkamitti? Saboo dhuguma maaliif? Dhugaadha kun seenumadha eeka. Namanne ammallee. Namanne wallahi namanne. Qabaddu laala. Hangaan torbaan lamaa sadii taa'utti. Siboo qofni sitti illee namartiin qabu kam booda manaa fi baay'ee namatti tola dhugaa. Ani tuuta karraan tana gammadeetiin jira laakkuun akkaan jiru. Akkuma kilipii irratti argiteeni. Haya ammaan tana daran bareeddi. Ammarra bareeddi wallahi. Ka kilipii san caalatti gurbaan magaala bareedda siin faarsisan garte. Hanga gurbuma san ta'uun olu jeetiin beektaa duraan akkana kiiloo barbar gandatti maqaa kiyyaa Sabrina naan jaani. Mootara na dhufu wallahi. Hai Sabrina ndufe. Awo Sabrina hello Sabrina. Awo bakka kanaa jirra kootti nu fuudhi kaa. Haya. Waan baay'ee tokko garaa nama nyaatudha. Eedaa jaalalti akkas nama gooti. Waaw. Oduu simbirtuu xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii Fayyisaa Leellisaa karaa feesbuukii isaanii wal qeeqanii deebii walii deebisan. Jalqaba irratti Fayyisaa Leellisaa eega deebisee booda obbo Jawaar Mohammad sawwaruudhaan deebise. Amma xumura sagantaa kiyyaatti nafaana tura. Baay'ee akkan si jaalladhu sirriitti beektaa anis akkati na jaallattu sirriittan beekaa. Seenaata hojjatte keessaa isa bara 2018 jiru galmee warqii ta'ee maree onnee kiyya keessa keeyyadhe jechuunis dubbate Fayyisaa Leellisaa. Kan sanii achi baay'ee sirriidha jedhee waan ani itti amaneef dhiisee jira jechuunis dubbate. Kun immoo mirga kooti atis waan barbaadde gochuu mirga keeti. Haa ta'u malee akkaataan ati amma itti adeemaa jirtu sirrii natti hin fakkaanne jedhe Fayyisaa Leellisaa. Ergaa kana obbo Jawaar Mohammadiif eega kaa'ee booda obbo Jawaar Mohammadis deebii kennaniiru. Fayyisaa Leellisaa itti fufuun akkas jedhe yeroo akkana jedhu si caalaa beekuu osoo hin taane aariin mana guba arriin mataa guba jedhan wanti aariidhaan ta'u hin jiru jechuunis dabale. Daqiiqaan poosi gochuun kee Jawaar isa guddaa sana irraa gara Jawaar biraatti yoo gadi si buuse malee homaa hin dabalu jechuunis itti fufe. Kotota si jala yaate iyyitu hin abdatin obboleessa koo harree wal dhiitti malee ilkaan walirraa hin cabsitu akkuma jedhan sana amma barbaade yoo wal arrabsine wal hin miinu jedheen yaade wal miidha jedhee yaade hin beeku yoomiyyuu nu barbaachifta si jaallanna akka nu jala miidhamtu hin barbaannu jechuun Jawaar Mohammadiif ergaa barreesse. Obbo Jawaar Mohammadis kana sababeeffachuun ergaa isaanii deebisaniif. xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii barreeffama Fayyisaa Leellisaa karaa feesbuukii isaanii eega sawwaranii booda deebii deebisan fayyoo kaleessas qabsoo uummataatu walitti nu fidee jedhan gocha gootummaa seenaa yoomiyyuu hin dagatamne ri'ootti hojjatte walitti nu dhiyeesse jechuunis dubbatan. Jechoonnii fi gochoonni baroota darbanii seenaan hin haqan kaleessa si faarsee siin boonee deebi'ee siin xiqqeessu hin danda'u jechuunis obbo Jawaar Mohammad dabalan. Kanaaf gadoo sitti hin qabanne badiif diigumsa sabaa fi biyya amma geggeeffamaa jiru na caalaa ati kallattiin akka hubattus shakkii hin qabu jechuun dabalan. Ammoo anaan callisi jechuurra natti dabalamtee akka dhiibbaa gootuun abdadha jedhan obbo Jawaar Mohammad. Akkuma dhageessan Jawaar akkuma itti fufetti jira gaa. Baay'ee wanti isin hubachuu qabdan maa inni beektu. Kanaan duras Oromoon du'ee Oromoon meeqa dhumee
waa meeqa keessa darbee ammatee nyaasa ugeenyerra miti hammas oromoon yerroon ka'ee hammas wantariin ka'ee akka uummanni kun jeequmsa keessa galuun barbaannu naanna'ee yoo dandeessanii uummata kanatti akka barbaadan hin qoosinaa poolitikaa garaagaraa gaggaragalchaa uummata keenya hin gowwoomsinaa bakka ga'a uummanni keenya duutii uummata keenyaa ga'a uummanni keenya aaraa galfatu giroo keessanii giroo poolitikaa keessanii barbaadan taatan akka barbaadan wal qiixxanu maal nuu baasanui kanaan dura maaltu meeme uummata keenya maaltu bu'e kanaan dura duutii ijoollee oromoo awwaalamee hafe amma maal irra gahee jira maal fayyade meeme uummata keenya meeme itti yaadaa meeme waan hin taane oduu garaagaraa jala fiiguun maal nuu fayyade meeme maal nuu fayyade uummata kakaase waan ijoollee keenya boolla keessa galchuu malee maal nuu fayyade meeme nutti himaa namni tokkitti yeroo kana uummataaf qabsaa'aa hin jiru tokkittiin jechaadha akka jiruun faayidaa mataa ofiisaatiif cinqama namna reeniyyuu inni poolitikaa akka barbaade feesbuukii irratti waan arge irratti jeequ wantarii inni barreessu uummata kana miira keessa galchee ammanni kun akka inni nagaan arganneef meeme yaadaa meeme nuyi maal baasaara jarri dubbachuun jira jarri waa gochuun jira uummata keenya uummata oromootiif maal baasaa jira uummanni keenya nagaa argataa jira meeme ilaalaa naanna'aa ilaalaa wanti tokko kaanaan oduun tokko kaanaan uummanni keenya ijoolleen keenya gadi baatee dhumaatti karaa irratti nuu maddee bi'ee miidhamaa jira humtitiin tokkittii hin barre kanaam abbaa tokko deeggartanii achi gortanii abbaa tokko as gortanii deeggaruun wanna tokkittii hin fayyadu wanna tokkittii jechaadha yeroo kana poolitikaan ofumaaf abbuma sana fayyada abbuma sana na filadhaa jechuudhaaf fayyada of eeggadhaa namoonni akkasii ga'a bakka uummata keenya bakka uummanni keenya xiqqoollee aara galfatee aduu meeme xiqqoodhuma uummanni oromoo aaruma galfatee aduu dhiisaa meeme haa jiraatu akka barbaadetti bakka dhiisaa bakka kana caala balaa nutti hin buusinaa al tokko yeroo yaaddan baay'ee tokko garaan nama gubata baay'ee isaa jechaadha wanti isin hin beekne baay'eetu jira dubbachuudhaaf isa afaan nu qabame isa kana rabbumti nuuf ilaalu jennee dhiifna miira keessan galeetuun barbaadin dhiifanaaf godha egaa viidiyoodhaaf qabadee dhufe kana fakkaata yaada yoo qabaattan koomentii jalnaaf kaa'uun dagatina hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroo Show bye.